Soofumaa miidiyaa. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii ayyaanaa qophii addaa miidiyaan Soofumarii fi dhaabbanni beeksisaa Masrat Dhaabaa waliin ta'uun qopheeffatedha. Nutis baga geessan jechuudhaan yeroo ayyaanaa wal gaafachuun wal gargaaruun waanuma beekamu waan ta'eef keessummoota lama istuudiyoo keenyatti affeerannee turtii isin wajjin taasisuutti jirra. Amma sagantaa keenya dhuma nu faana turaa isiniin jenna. Miidiyaa Soofumar subscribe godhaa maatii ta'a. Egaa weellisaa Dhaabaa Caalaa fi obbo Dassaaleny Kabbadee keessummoota keenya guyyaa har'aati. Mee ayyaan baga geessan isiniin jenna jalqabaa baga nagaadhaan dhuftan. Baga geenye baga walumaan geenye. Mee ayyaanni akkami? Ayyaanni bareeda. Baay'ee nama gammachiisa. Waan namatti toludha ka ayyaana Shaashambaa jechaatti taphanna. Ayyaanota jiran keessaan ayyaana isa kana baay'een jaalladha. Addatti maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Nyaata baay'ee qaba. Kun horaduunis nu biratti amma nu qopheessiteetti buna kana. Qalmi jira, dhugaatiin jira, daabboon jira, wanti hin jirre jiru yeroo ayyaana kana wanta baay'ee waan jiruuf keessummaa ollaarra deemanii firoota irra deemanii nyaachuutu jira. Kanaaf natti fakkaate kanaaf jaalladha. Ayyaanni inni kun egaa namatti tolas baay'atee maatii waliin kabaja namatti tola. Egaa nuti dhangaa kana qopheeffanneerra mee ayyaana immoo akka nutti fakkaatutti ati immoo mee sirba tokko nu sirbiitee achuma irratti fufnamee sagantaa keenya. Hayyee walumaan Shaashambaa jenna. Hayyee. Egaa masiinqoo tanaan sirbina. Meeshaa addaatiin. Meeshaa aadaa. Hayyee. Ya nauka undu wagan siarga omi kampisi darbi kongorenya ta kongorum kata me gori biragarbi ya nauka undu wagan siarga omi kampisi darbi kongorenya ta kongorum nyata me gori biragarbi yo farsona kani yo choma murani keronga tisagurba Tani mugani nyatani dugani diti shubbisi gurba Ayyaanni kan hoggaanu beelatu ya jaalala durba ila safu Egaa kan jaalatan qofa bira rafu ya lamachako lamachifata ya lamachako yo kate tola ya lamachako lamachinama ya lamachako yo lole tola ega akkasi. Wow, bareeda. Masiinqoo yeroo dubartiin haasoftu argeen beeku akkamidha aadaadhaan dhorkaadha moo ni mana haasoftu? Masiinqoo yeroo dubartiin taphattu argeen beeku. farsoon hin ba'uuf. Farsootuun ba'uu fi na yaala jechuuf hin ture dhiise. Na yaalchisiisi na yaala jechuuf hin ture. Kanaaf malee. Farsoon hin baane dhiiseeranis. Afaanuma duwwaa sirbisiisne obbo Dassaaleny immoo hangafi isaanii amma nu biraa abbaa yookaan hangafadha kan daabboon waan ta'eef isaan daabboo nuuf birariiti itti fufna. Obbo Dassaaleny nama aarsaa guddaa biyya kanaaf kaffalee oolmaa nurraatii qabudha. Egaa biyya kana keessatti hamma beekamuu qabu nama hin beekamne nama miidhame garuu hamma miidhame immoo nama hin fayyadamnedha. Mee jalqaba iji keessan kun Abbaayii irrattidha natti fakkaata kan akkas ta'edha guddicha Itoophiyaa irratti. Mee jalqaba bara kam ture kan achi deemtan? Egaa ani Prime Minister duraanii Ministri Muummee duraanii Mallas Zeenaawii dhagaa bu'uuraa yeroo kaanii sana bara 2003 marsaa lammaffaatti kan deeme nama deeme keessaa inni tokkoffaadha. Yeroo sana achi deeme yeroo deemnu gaa hidhicha guddicha Abbaayii irratti innaa deemnu yeroo sana waan tokko hin jiru. Dhaqneemaa hojii sana hojjechuuf innaa deemnu iddoon isaa
waan tokkoon jalqabamnee yeroo sana kuma lamaaf sadiitti jechuudha. Kuma lamaaf sadii waggaa dheeraa dura. Maal ture gaheen hojii keessanii achitti? Egaan kaampaanii ofii kan qaba hojjetaadha. Dassaalin Kabbada Xaqlaallaa Siraata Qooraa jedhama. Egaa mani construction keessatti hojii baay'ee hojjedheera. Addis Ababa ቤቶች ልማት keessattis Oromiyaa ቤቶች ልማት keessattis hojii gurguddaa hojjedheera. Akka carraa ta'e immoo gara Haddaasee carraan nagahee achiin deemee achittis egaa kaampii mana jireenyaa hidhaa guddichaa kaampii sadiidha. Senior camp, skilled campii fi non skilled camp achittidha kan hojjedhee. Achitti egaa hojii guddaadha kan hojjedhee. Akkuma giddibii sanatti hojii guddaa kan hojjetan keessaa ani tokkoffaadha jechuun ni danda'a. Egaa nus kanaafidha nama biyyattii irraatii oolmaa qabudha kan isiniin jenne. Meegaa ammoo ayyaana sijaate ayyaana fa'aa yeroo ta'u achumatti dabarsitu natti fakkaata. Mee mudannoo addaa fa'aa qabdu achitti? Egaa achitti hojjetoonni baay'eedha achi kan turanii. Gara first phase irratti gara 13,000 olidha namni achi jiru. Egaa hojjetoota adda addaatu jira. Achi keessatti egaa namoonni achi keessa jiran hundumtuu gosaanis amantaanis waliin qornu wajjumaan jaalalaan tokkummaanidha kan dabarsaa turre. Baay'ee bareedaa ture dhugaa dubbachuuf. Namni hundumtuu tokkummaan ta'ee achitti nyaachaa dhugaa bakka waan hunduma hirmaannee wajjin haasaa oollaa jechuudha. Yeroo hagam eddaachii deebitanii moo yeroo xumuramu as deebitanii? Ani egaa 2003tti hojiin jalqabee 2005tti immoo egaa iji koo kuni asirraan xinnoo boqokkee dhiitee ani egaa gara achitti yennaan deemu qaamni koo hundumaa guutuudha. Fayyaadhaas dhukkubsas hin beeku. Ijoollummaa kootii kaasee maatii koo keessaas fira keessaas waan akkasii arginis hin beeku. Garuu asirratti xinnoon tokko akkas bahee namatti natti agarsiisa. Iji kee maal ta'e jennaan akkuma carraa ta'e ispookii waqtiin ilaale akkas jennaan ilaalu asirraan akkas dhiiteera. Immediately garas Finfinneetti dhufeen alert hospitaalitti 2005tti jechuudha. Waggaa 2 booddee doktariin tokko dirqama bahee ilaalamuu qabaana jettee achi keessaa baqaqsanii baasanii gara beeta zaataatti na erganii beeta zaataa galee riizaaltiin isaa innaa dhufu foonidha. Dhukkubsan qabu na jedhanii baqqaanis kun kan keessa waan ba'eef xinnoo natti fooyyee gara saayitiitti hin deebi'ee. Ji'a 6 booddee immoo lamaanuu akkas dhiite kun hundi lamaanuu jechaadha. Yeroo maal ta'u akka dhiita ufaan beektu turtani? Jechuun egaa amma gidduu kana mirmaraa gurguddaa godhaniiru. Jechuun bakka onkoopaatooloojii inqulaal faabrikaa kan jiru guddaasee waliin laaboraatoorii kan jedhamu mirmaraa guutuu marmarameen ture. Egaa kuni kan dhufu maybe waan sadiitiin dhufaa jedhame keemikaal cararii fi infekshinidha. Kan koogaa yeroo sana innaa deemnu bara 2003 suni waan tokko lafarra waan tokko hin jiru. Lafni isaas samiin isaas baay'ee nama gubaa. Maybe egaa kan koo sensitivii ta'uu danda'a. Waa dadhabaa as keessa kan jiru limfaatik siistamiin koo miidhamee jechuudha yeroo sanatti fakkaata. Kanaaf carariidhaan jedhanii carariitu kana limfaatik siistamii kana si'alaa miidheera. Normaali deed ta'eera kun. Kanaaf amma baay'ee dhitee ture. Baay'ee dhitee kaansarii sadarkaa 2ffaa ta'ee ture. Amma sadarkaa 3ffaatti akka hin ceene keemooteraappii fudhadhu na jedhanii. Kanaan duras fudhadheera. Deddeebi'a. Ammas yeroof qannaseera kun akkuma hir'ateera antiniisaa. Akkas baay'ee iji koo as bahee ture. Ilaaluu baay'ee na rakkisa ture. Miidhaa guddaadha egaa dhukkubsi kun irratti kan fide. Dhukkubsachuu koo bichaa miti. Ikoonomikaalii baay'ee daameejii na godheera.
Egaani ani egaa hojii gurguddaa hojjedheen qabeenya baay'ee horadheenis ture. Makiinaa tokko miti lama olin qaban ture. Manas jireenyaan qabaa ture. Egaa ani bara 2003 jalqabee 2008 amma ji'a 8ffaatti achitti hojjedheera. Carraa hojii garbiraas naa kennamee ture Koishaatti. Garuu hojii koo baay'ee waan na dadhabsiiseef dirqama yaalamuu qabadheen gara yaalumaatti ittiin fufee egaa hundumaa nurraa fixee jirra kun. Waan fiduu Rabbitu beekaa wanta kanaan boodammoo nu qunnamuun beeknu isinis jabaadhaa. Warroonni isaan qarqaaruu barbaadanis akkaawuntii isaanii as jalaan isinii keenya warroonni humna qabdan warroonni isaan gargaaruu barbaadan gargaaraa isiniin jenna. Qarshii qofaanis miti warroonni waaqa kadhachuudhaanis isaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Hamma dhumaatti nu faana tura. Egaa kaayyoon sagantaa keenya ayyaana kabajuu cinaatti namoota gargaaramuu qaban immoo gargaaruudha. Egaa mana kanatti amaleeffatamaadha. Namoota gargaaramuu qaban gargaaruuni. Taphataa gidduutti immoo haasa'aa itti fufna. Irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniin jenna. Amma dhumaatti nu waliin tura. Egaa gogeessumaan akka hin taaneef immoo sirba tokko itti nu dabalamiti dhaawwan. Sirba tokko itti nu dabalta. Wajjin tattabataa buna keenyas danfaa jira bunas ni dhugna. Itti nu dabali. Yabona yeru tabatayuna Yabona kunu wakana gona Amalo ya waleto Nyadu basidama Nangala zigala Durbar argeda Mudina langeda Kallo durbavale Yani kosilale Durba oromola Iji kololora Ijoolleen gootana malungole maazanii Garaan nama badaa waan du'aa fi jira tattaafanii yoo namni kaase. Yaboona kunoo akkana goona. Yaboona diddee mal walii goona. Miisingaa gammoojjii mucaatiin baala baasee nyaanjorroolee maaloo sibiraa gallaaloo. Garan natabase ijoolleen oromoo dhufte jalleessa qophatte daamee manni shaggar biyya dammeeti damma walalaaki biyya dammeeki akka damma walalaaki kaatanii shubbisuu diddan. Ka'uuf jirra. Waan garaa nama mogeessu wayii qabamti garuu ka'uuf masinqoo. Ati masinqoodhaan beekamta. Mee maalirra jirtaatoo sirba maal sirbitee maalirra jirta? Masinqoodhaanis nan beekama tokko natti fakkaata. Sirboota egaa viidiyoo kiliippii 4 nan qaba. Amma immoo albaabee hojjechuutti jira. Durgaa yeroo fiilmii Hindii ilaallu callisneetuma qilleensa irratti akka jaalalli nama qabu nama godha. Masinqoonis amala akkasii qaba natti fakkaataan. Yeroo dhaggeeffatan callisee garaa nama mogeessa. Amaluma masinqoote natti fakkaata. Irraa dubbina kana isikaatis. Isaan jira. Kun amma qaqqabutti jira. Egaa obbo Dassaalany haala baay'ee keessa akka dabartan nutti himtanii jirtu. Yeroo kana mara dabartan qaamni isin qarqaaree jira. Amma hoo maalirra jirtu? Dhugaa dubbachuuf egaa namni na gargaarees hin jiru. Namni egaa miidiyaa irratti waa'ee tokko Itiyoo Istaanbul ጠቅላላ ሆስፒታል ዋዳና ገለኒ ያው ጠብታና ክነን ምርመራና ጉዳዲሩ ከናነች ጋኒ ገርጋርሳን
waan namni na bira dhaabbatee hin jiru. Waanuma qabuun waanuma dargaggummaatti hojjechaan ture isuma fayyadamaan ture. Amma completely hundumtuu dhumee egaa manas gurgurree waan qabnu hundumaa fixnee mana kiraayii keessa jiraachaa jirra. Ijoollee 3 qaba. Yaa rakkisaadha yeroon kun immoo mana kiraayii keessa jiraachuu egaa mana maal fakkaatu keessaa baatee mana kiraayii kana keessa jiraatana. Haa ta'u Waaqayyo yeroo qaba. Waaqayyo eegnaa jedha. Egaa yeroo akkasii yeroo baay'ee gaaga'amni way yeroo namarra ga'u maatii guutuudha kan gaaga'amu. Inni kun namootatti yeroo baay'ee mul'atu. Mee isin inshuraansii faan qabdanii yeroo achi deemtanii hojjettan garuu? Egaa wanti inshuraansiin tokko illee hin jiru. Yaa hojii guddaa hojjenneerra. Egaa biyyaaf hojjenneerra. Garuu hojii jennee yoo deemnes kan hojjenne biyyaafidha. Garuu immoo egaa miidhaan guddaa naannoo qaqqabu. Mootummaanis haa ta'u dhuunfaatiinis waan namni nu bira dhaabbatee hin jiru. Isa dhumaatti egaa waggaa 13 ta'eera egaa dhukkubsi kuni. Ani egaa hospitaala adda addaa yoo deemtanii Finfinnee keessatti bichaan hospitaalli hundumtuu jechuu danda'a. Kan dhuunfaas kan mootummaattis yaalameera. Xuqur Ambassaa, Daagmaa Minilik, Alert, Phaawulos iddoo baay'eetti ilaalameera. Kan dhuunfaas iddoo baay'eetti qoricha aadaa illee baay'ee fayyadameera. Bakka naa ta'uu didee xinnoo hir'atee hin deebi'a. Amma bara 2006tti keemooteraappii fudhadheen ture. Akkuma ammaa kana completely badee ture. Daddee hin deebi'a. Maalidha jedhu isaan rakkoonsaa? Amma bara 2016 keessatti yeroo ulfaataa ture nuuf anaaf maatii koof jechuudha. Hundumaa fixnee hundumaa iji koo kun inni kun dhiitaa kan guddachaa kan dhufe 2016 keessattidha. 2017 immoo baay'ee gidiraa guddaa siqaa keessa turre. Kuni baay'ee footoo isheetti agarsiiseera. Kuni akkas bahee waan diimaan tokko immoo akkas ija koorratti bahee ture akkas na shaffanii ture. Nama annaansi ilaalu amma inni tokko inni kuni as ilaala inni kun immoo akkas ilaala ture akkas nama ilaala. Baay'ee rifachaa ture baay'ee sodaachaa turre. Kanaaf egaa waan qabnu hundumaa fixnee turre waan ta'eef gara Xuqur Ambassaatti riifarii inni geessanii achi riifariinaa immoo muluu mirmaraa guutuu mirmaraa na ajajanii mirmaraan sun immoo laaboraatoorii na deemtu alattidha. Amma laaboraatoorii adda addaa keessatti na deemtu CT scanning baay'ee expensive baay'ee wuddii. Mirmaraan tokkoon ishee wuddiidha. Ijoollee wajjin guddanne wajjin baranne iddoo gurguddaa jiran xinnoo dirii qabna wajjin guddanne Abura Addeg kan jedhamu jira as Kotabeetti. Isaan birrii xinnoo sassaabanii si gargaara jenna akka isatti mirmaree liinfoomaadha jedhanii saampilii asirraa fudhatan keessaa bahee laaboraatoorii galee liinfoomaadha. Stage 2 kaansaar ta'eera. Hooyi yaalame sirriitti yaalii argatte 100% hin fayya hin badasi keessaa. Garuu stage 3 ga'e immoo qabuu hin danda'amu. Nu harkaa siifis miidhaa guddaa fida lubbuuf jiraachuuf keefis baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kanaafidha amma keemooteraappii fudhachuun dirqamadha jedhanii keemooteraappii fudhachaa kan ture. Egaa anas maatiin koos aarsaa guddaadha kan kaffallee miidiyaattis dhufeen egaa tiktookii irratti ibseen ture. Iji koo kuni kan akkas ta'e hiddaasee giddibittinaa hojjedhudheen tiktookii hojjedheen ture. Akka carraa ta'e vaariyaalii bahee namni baay'ee argeera. Namni baay'eetu argee namni baay'ee gadde garuu maaliif intini chaalenjiin qopheessitu jedhanii ani immoo akkaataa isaas baddaa
Ani atiin hojjetiin na jedhanii namni tokko garuu namni fooloorsii guddaa qabu isaan duusii hojjetan wayyaa akka carraa ta'e warri Adoonaa fa'aa Joosiin fa'aa. Maas wal qunnamtanii turtanii inni jiraachuu baatus hiriyyaan isaa dhufee isin qunnamee ture. Mee isa wajjin hoo maalirra geessanii? Inni egaa waadaa naa bilbilee ture. Yaani aggaxaamii ta'een keemooteraappii fudhadhee manan ture naa bilbilee Adoonaayidha. Kan dirta abbaa koo nagaa keetti ati nuuf ifa ta'uuf ifa nuu kennuuf ija kee dhabdee ani si bira hin jiraa anta biraan ልሰጠን ብርሃንን ማጣት የለብህም ነው jedhee baay'ee innee bakka baay'ee gammadis taankiyuun jedhee bakka ijoollee nama lamatu jira ishee oksijiinitiin qilleensa fudhattuu fi luul kan jedhamu salaphee mucaa waggaa 8 isaan fixeen kan keettiin dhufa iddoo hikimannaan jiru gisti yaalamuu qabda jedhee waadaa naa galee suugaa mayunaatti hin taane egaa innis hojii adda addaa qabanatti fakkaata garuu gizee baay'ee naa bilbilaa teeksitiis naa ergaa aizoon irraanfadhee si wajjin hin jiraana jedha egaa istaanbuulis haa ta'u isaaniitu na fidee Joosiinis viidiyoo naa hojjeteera. Egaa amma gidduu kana Ameerikaa ture torbee 3 amma egaa mari'annee Joosii fa'aa wajjin Joosii tokkos na jedhee mari'annee waan tokko qopheessina aizoo na jedhaniiru. Garuu namnis baay'ee waadaa naa galeera garuu lafarratti waan tokko hin jiru inuma abdiitiin eegna. Egaa hin fayya jedhamuun isaayyuu abdii guddaadha. Waaqayyo immoo sin gargaara jedhee mana abdadha. Qophii ayyaanaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan istiidiyoo keenyatti qopheeffannedha. Egaa bashannanaa barataa nyaachaa dhugaatuma jirra. Akkamiin sagantaa? Egaa sagantaan keenyas wal gargaaruun wal yaadachuun haa dagaagu jechuudhaafi nutis keessumaa asitti affeeranneedhaaf nama biyya kanaaf aarsaa guddaa kan faleedhaaf waan ayyaanaa kennaa xiqqoo ni qabna isas gara dhumaarratti kan goonu ta'a hamma sagantaa keenya dhumatti miidiyaa Soofumar subscribe godhaa isiniin jenna turtii gaarii. Irra deebiidhaan egaa ayyaana gaarii isiniin jenna. Dhaabagaa sila na doorsiste anaanii na shaakala jennaanii farsoo si jalaa qal'atanaa jette. Mee atoo akkamittiin barte? Aanoo dhiisse sodaadhe. Masiinqoo akka carraatan bare yoo isin jedhu barataa ta'ee tanani yeroon barataa kutaa 3 baradhu ogummaa harkaa irratti barsiisaan koo ogummaa harkaa akka carraa ta'e naaf kenne. Ogummaan carraa kun naaf kenne kana keessatti immoo masiinqootu na ga'e. Yeroo kana masiinqoo jedhu fidanna masiinqoo qorqoorroorraa maal gogaan hin jira kunoo kan ittiin hojjetan kun sababa gogaa kanaatitti garafamee jira beektaa. Mana barumsaa manatti. Gogaa kanarraa hojjedhu fidi jennaan ani mana abbootiin keenya dur gogaa hoolaa fa'aa maal kan wannoorra naqatan jiru miti isa san fuudhatan tatarsaasee maal godhee masiinqoodhaan hojjechuutti erbee sun dhabamtee ittiin garafame jechuudha. Waan addaan irratti uumteerti jechuudha mudannoo addaa. Kutaa 3 nuti waraqaa fa'aa bishaan keessa goonee isaanii fa'aa hojjennaati kutaa 3 masiinqoo hojjennaan jabaadha teersu. Namatti barsiisee moo? Ayi ofumaan bare dhageetti maraa ofumaan bare adeemsa keessa immoo saayinsii isheetis akkas barachaa turan dhufe. Akkami weellistoota biraa nama taphatteef qabdaa masiinqoo hammarraatti? Masiinqoo hanga ammaatitti ani weellistoota yeedaloodhaan hojjechaan ture. Yeedaloo tokko ittiin hojjedhee jira. Sirboota baay'ee gara sirboota kiyyaa irratti immoo yeedaloo shumaanan hojjedhe. Masiinqoos sirboota koo irratti kan ittiin galee jira. Kan amma kana hojjetamee gadhiifamuuf deemu irratti jechuudha. Kan kee moo nama biraa? Ganaa gadi ba'uutti jira. Jedhe kaamee xinnoo kaasiitii immoo masiinqootti. Yaanneen hir'is. Jettani. Masiinqoo yee masoo gaarii jirtaa nagaa keetii masuuqoo yee masii har'a maal taate garaatu na dhukkubaa dhugaa maal taate too ayyaana waggaa tikaa ayyaana waggaa garaasi dhukkubsee
nyaadhee dhugee kaa dhugaa masu yee masu oduun hin dhokattu abbee du'e jedhan aduu kaa dhugaa masu yee masi haati keellee duuteedhaan finxiraa jettu kaa dhugaa masu oduun hin dhokattu jaalalleen kee du'e jedhan jaalalleen kee du'e jedhanii sheekana Huseen haadha abbayyii madaalalami gorgisi masu ye masinko masuko an sinan sobe dhugaa sinan sobe haadha abbayyii sheekana Huseen madaalalami kana hunda na kakkachiiftaare masu ye masi gammachuu kee maaliin ibsatta maaliidhaan ibsatta akkasii masu ye masi ni waa si gaafadhu na gaafadhu dhugaa waraabessa kamitti yuusaa waraabessa kamitti yuusame akkas jedha masu harree odalloo akkamitti iyyaa harree odalle akkamitti iyyaa akkas jedha masu yemasi amma min waa ga'u nika ya walala olalitu tibansi ya dembaritu ya walala olalitu tibansi ya dembaritu Zuma gadilalo gange marfi kumayati yonsi jade dube mali bokeni nena majesti ya walala olalitu tibansi ya dembaritu ya walala olalitu tibansi ya dembaritu Egaa isinii baay'attaniidha kan ayyaana kabajan achitti namni 13,000 turre jirtamte sanaa ol isinuu biyyachumattu mee achitti gaddis gammachuun isa gaanuma jiraata mudannoo adda maaltu si mudatee beeka? Egaa iddoon suni saayitiin suni akkuma magaala tokkooti. Kaampii sadiitu jira iddooma tokko ta'ee iddoo jireenyaa sadiitu jira. Akkuma jalqaba sii kaasee senior camp kan jedhamu jira. Skilled camp fi unskilled camp kan jedhamu jira. Egaa inni sun hundumtuu miinsibeetii guddaatu jira. Guddaa baay'ee guddaadha. Achitti egaa waan hundumtu jira. Achitti waan hin jirre hin jiru. Waan magaala tokko keessatti jiru hundumtu jira. Poolisii xaabiyaan jira. Poolisiin jira, tiraafikiin jira, waan barbaadde jira achitti jechuudha. Kanaaf yennaa achitti jiraattu nama baay'ee saba baay'ee wajjin jiraatta. Aadaa baay'ee keessa jiraatta. Kanaaf yeroo ayyaana sana hundumtuu akkuma aadaasaa akkuma iddoo dhufetti ibsatee nyaachaa dhugaa waan hundumtuu achitti jira. Kana dhagaa achitti kan jiru baay'ee baay'ee iddoo sanatti sanyiidhaan amantaadhaan wal hin beektu achitti ati Amaaraa ta'e Oromoo ta'e Dawud ta'e hin jiru namni waan akkasii yaadatu hin jiru. Kaayyoon achi jiru uummanni Itoophiyaa ija tokkoon kan ilaalu daamii sana bichaadha giddibii sana bichaatti hojjetu malee garbiraan hin jiru. Waan baay'ee si gammachiisa baay'ee. Iddoon achi turanii waggaa 5-8 achiin ture. Dhugaan sintimaa bakka jireenya koo guutuu iddoo achitti jiraadhe na gammachiisa. Maaliif hojii kan hojjechaa jirtu uummatni Itoophiyaa hundumtuu achitti ilaala si beeka. Kanaaf baay'ee namatti tola iddoon sun jechuudha. Egaa nama biyyaaf aarsaa guddaa kaffaleedha isin haasaa keessan irraas akkuma argaaru isin baay'ee aarsaa guddaa nama kaffaleedha hojii gurguddaa nama hojjetedha. Carraa kanaan egaa qaamonni mootummaas ta'ee namoonni dhuunfaa deeggarsa barbaachisuuf deeggarsa maluuf akka gootaniif kabajaan isin gaafannaa irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniin jennaa turte gaarii. Weellistoota durii keessaas weellistoota amma jiran keessaas eenyuun dinqisiifatta? Nama tokko kan durii keessaa nama tokko kan ammaa keessa? Ayyeen weellistoota durii keessaa
Masiinqoo kanallee jalqaba naan sagaleen ishee akkuma duratti natti tolte siin jedhe san akkasuma lallaalee tuttuqee lallaalee masiinqoo kana eenyutu taphataa jedhee yoon sarchi godhu kan akka Laggasaa Abdii, Sanuu Diidoo, Shaambal Dabalee jiranii isaan ka'umsa godhadhee akka Laggasaa Abdii sagalee masiinqoo sanii isaan fakkeechuutti ofumaa barnoota ofiif kennaa ture dhageettirra gara sanitti dhufe maaliif weellisaa Laggasaa Abdii, Sanuu Diidoo yoo fudhannu akka Shaambal Dabalee sirboonni isaanii durii sirbootuma amma ammayyaanii gadi ba'an kanneen akka Taaddalee Gammachuu keessa jira. Caalus kan argitu kan masaan gamaa fakkaatu kunniin sirbootuma masiinqoo kanarraa dhufanii sirboonni baay'een hanga ammaatti dhagaa jirtu sirbootuma durii masiinqoon hojjetaman sanniintu fooyya'ee gara nattas bahee jechuudha ammayyaa'ee. Kanaaf warroota masiinqoo taphatan warroota durii hundumaa yoo dinqisiifadha nan jaaladha. Egaa warroota ammaa keessaa fakkeenya kan ta'an yookiin sirboota isaanii jaaladhu aartiin Oromoo hanga ammaatitti jabeessanii gara naannoo gaan Rabbi lubbuu isaanii hamaaru artist Dr. Alii Birraa fi Hacaaluu Hundeessaa baay'een jaaladha. Nus fakkeenyuma isaanii ta'anii deemaa. Masiinqoo kana namni baay'een hin taphatu namni baay'eenis hin danda'u amma dhaloota ammaa kana keessatti barsiisuu irratti maal godha artame moo qofuma kee mararsiisuuf? Ana amma sadarkaa barsiisuu bira hin geenye egaa namni barachuudhaaf yookiin muuxannoo ani haga qabu kana narraa barachuu barbaade haa dhufuun jedha. Shamarran akkas jedhanii ani hin beeku lakki farsoon barbaannu farsoo naquun barbaannu jettan koottaa rakkoon qabu wal barsiisu hin danda'amu. Amma immoo gara keessanitti adeebinuti. Egaa rakkoo baay'ee akka dabarsitan nutti himtanii jirtu haala baay'ee keessa dabartanii amma dhumarratti maali furmaan isaa jedhamtaniirtu? Amma hoo keemooteraappii sanuma fudhachaa jirtu moo falli biraas jira? Iji kuni homma amma keemooteraapiin kuni isa itee kuna gadi deebiseera. Garuu kanaan duras akkas ture hin deddeebi'a. Kanaaf egaa yaalii hikimannaa guddaatu na barbaachisa. Amma stage 2 irraa amma stage 3 tti akka hin deemneefidha keemooteraapiin kuni malee akka deebi'u as Istaanbuulis natti himaniiru. Istaanbuulis na ilaalan hin deebi'a. Kanaaf baqaqsanii akka limfaatik siistamiin kun sarjarii guddaatiin sirraa'uu danda'a. Fayyuu hin danda'ama. 100% hin fayya. Garuu yaalii hikimannaa guddaa si barbaachisaa na jedhaniiru. Egaa isa immoo gochuuf egaa nuti waan dandeenyu hikimannaa biyya kana jiru hundumaa mokkoleerani. Yaalii hundumaa qoricha aadaa jedhe akka sukkutamee birrittaa kan akkas akka jimmaa deemeen nama tokkotu na mure akkas na mursiisi jedheen akkas kun akkas bahee ture akka qeerransan. Kanaaf akkas waan ani goone hin jiru. Garuu dandeenye egaa hoo Waaqayyo na gargaaree waan na barbaachisuun argadhe biyya alaa deemeen isa kana sirreessuudha. Egaa jira natti himaniiru jira waan baay'eetu jira. As garuu kan jedhu keemooteraappii bichaadha. Keemooteraapiin immoo amma egaa sadarkaa kaansariinsaa kaansarii stage 3 yoo ta'e nu harkaa ba'a. Yaaluun danda'amu. Keemootiin isaa ta'u waan hundumaatiin kan qutixxira wuccii godhaan na jedhaniiru. So kanaaf keemoo fudhadhu na jedhanii argite kun akkuma ilaaltanii kun baay'ee kun ayiji koo akkas bahee ture garuu xinnoo naa deebi'eera. Garuu ammas immoo akkas hin deebi'a. Akkas waan ta'eef egaa naa kadhadhaatinis egaa Waaqayyo jira. Egaa Waaqayyo isin gargaara. Namoonni sagantaa kana ilaalaa jirtanis irra deebiidhaan akkaawuntii isaanii jala kanatti isiniif keenya gargaaraanii isiniin jenna. Waaqayyo jira egaa jabaadhaa isiniin jenna nuti. Yeroo baay'ee waan jalqaban tokko xumuramee arguun immoo waan guddaadha. Mee
ijaaramee xumuramee arguu keessatti maaltu isinitti dhaga'ama? Gibbii sanaa bahu abdii muradheen ture. Maaliifi yeroo suna iddooma sana waan jiruuf ija kootiin argaan ture. Waan hundumaa nan beekaa achirratti kan jiru hundumaa. Kanaafi baay'ee hojiinsaa dhaabbateera jechuu danda'ama ture. Margi isa akka algeen jedhamti itti biqilaa ture daamii sanarratti. Hojiinis baay'ee gadi bu'ee namnis baay'ee bahaa ture. በተለይ ከሜቴክ ውጪ ወልቀበቴ ኮራፕሽን ጉዳቱ ጅራ ደነ መንጠራ አገሴት ተምቲ ጊዜ ሰዲ ጊዜ ሜቅ ቢሊዮን የሚቀቱ በይ እንጥሙረምኔ ከናፊ ማልቅ ቢይቲ ከና ጨልጀደም የማኛታ ማቱሬ እንጥሙረምኔ ዋይተኩ ካሱ ምርባችሴ አከት ዱበታ ማቱሬ ግቢ ሰነ ከሰቲ ማዲዳ ኢህአዲግ ዳሚ ከነ ከንጀል ቀቤ ፖለቲካል ኢንተረስቲፍ መሌ ጥሙሩፍ ምቲ የሮሳና ያን የሮ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን በኡረሰና ካዬ የአረብ ስፕሪንግ ቱሬ ሪቮሉሽኒ ሞርሚ አደዳ ቱሬ ብየ አረባ ኬሰቲ ሶ አስቲ ሶዳታ ማቱሬ ብየ ከናት ከናፊ እንትኒ ጅጅሩፍ አክመሌ ጥሙሩፍ ምቲ jedhamee odeeffamaa ture. Kanaaf gaafuma Mallas Zeenaawii addunyaa kanarraa boqotee kaasee gadi dhufaa dhufe hojiinsaa. So Waaqayyo immoo naannoo gargaaruugaa warra kana fidee warra ጠቅላይ ሚኒስትር Abiyyi fi gariisaa fidee murtii guddaa murteessanii akka ilaallu godhamee xumuramee har'a ilaaluun keenya ani akka lammii biyyattii kanaa tokkotti akkuma mootitti dafqeen አርሳ ከፈለቲ ባየአን ገመቹ አዳትነት አጋማ እኝዩ ጫላ ለቱ ገመዴቹ እንደንዳ ከንዳውታ ጅርተን ቆጲ አያና አዳ ፋሲካ ዮኪኒሞ ዶአኮ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበብ ይፈቹላል ከስሞታ ስቱዲዮ ኬኛት ያፈሪ ቱርቲ ታሲፍኑዳ ሀመሰገንታ ኬኛ ዱማት ንፋነትራ ኤጋ ሰገንታ ኬኛ ገረጎ ለቡትስ ዴማ ጅራ Kennaa simmoo qabna zanirra. Kennaa keenya dura immoo dhaamsa yoo qabaatan isaan lamaan keessanuu dhaamsa yoo qabaatan. Egaa walumaa galatti ayyaanni keenya ayyaana gaarii ayyaana milkii nuuf haa ta'u jenna. Taansee nuti ka bashannanuu fi bashannansiisuudha. Wanti beeknu sirba tokko irra siniin buusaa akkas. Namni na gargaaru jiru. Harkaan jira. Sololo kille zerasu doi kotu ya jiga ko rakata bine sinyatu muka omiya sololo kille zerasu doi kotu ya jaroko rakata bine sinyatu Bishanu mami malma kantani lanire Isanu mami malma karosi lanire Kata dagala rase arasu kamala zati Hamatu gargar nubase atamu kadala sati Muka omiya sololo kile zirazu Loi kotu ya jaroko rakata bine sinyatu Koya dadi darga keza walagatu fude kadul basalale
Bekadu basalale alkan kotu guya kotu nani kawan sanwalale dadarare minazani konangal chalamasani koya dadi Mure tanijara yoso korum manatate dalmedu fekan silala jalalla so kitatate ya icharam banijare anindi guda kaneko ya ina fabani nafe anini sunjalaleko anini sudadiyeko ayana bekana Hayyee galatoomii. Sirba Geetaachoo akkasitti masiinqoon dhagee hin beeku. Bareeda baay'ee. Tole. Isinis dhaamsa qabdan nu dabarsaa warra baga isiniin ga'ee jechuu barbaaddanis dhaamsa dabarfachuu ni dandeessu. Ayyaanni kun kiristaanotaaf ayyaana guddaadha. Ayyaana kabajamaa iddoo guddaa kan qabudha. Egaa lammii Itoophiyaaf biyya keessaaf biyya alaa jiran hundumaaf baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedha. Egaa hundumaatiinidha kan jedhu. Kan midhagaa baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedha. Amma yerootti kennaa kennu geesse miti ture. Egaa dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa fi miidiyaa Soofumar waliin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessaa ture. Kennaa kanas isaanuma isiniif qopheesse. Amma egaa kennaa ayyaanaa kana isiniif kenneen. Obbo Dassaaleny oolmaa isin biyya kanaaf ooltan gatii kanaan kan madaalamu miti. Garuu egaa abbaa maatiis waan taataniif ijoollees waan qabdaniif ayyaana waan ittiin ooltanii kennaa ayyaanaa isiniif qopheessiniirra jechuudha. Mee fidaa kennaa keenya. Ture wala garra Honoria birra ture wala garra Honoria birra dufte wala garra. Egaa waamicha keenya kabajanii waan dhuftanii fi guddaa isin galateeffannaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jennaa kabajamaa ulfaadha. Qophiin keenya ayyaana haga ammaa kan daawwattan ture. Egaa warra baranaa kan bara egeree nuunaa jedhu isiniin jenna. Egaa warroonni isaan qarqaaruu dandeessanis humna kan qabdan humnaan humna kan hin qabne immoo waaqa kadhachuudhaan isaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkaawuntii isaanis as jala isiniif kenna. Miidiyaa keenya miidiyaa Soofumar subscribe godhaa maatii ta'aa isiniin jenna. Sagantaa keenya waan nu daawwattaniif galatoomaa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.